Koy kiyaaroof seem Wadabe. dhageeffadha. Tokkoffaa Oshashota dhageeffadha. jechuun warra arsii keessatti Carraadhaan dubbanna. umatu biqilee jira. Carraadhaan dubbanna. Haga umaan kun hundi buqqa'ee Mira keessa ba'e amadiin jedhee. arsii qofti Mira keessa ba'e jedhee. arrabsoon kiyyeetti Miira keessa Adama ba'e deemee jira gara miidiyaa. Amma kiyaar laal miira biraa keessa seenaa jirta. Amma kiyaar dhaabbadhu laal. Miira keessa ba'e jedhee. Dhaabadhu jedhee. Badii irraa badii dabalaa. Qoya ana karaa irratti isin deebisa hunda keessanuu dhageeffadha. Tokkoffaa irratti koppiliin godha warra jala jirta warri gidduu kenneera waan ta'eef. Kinoo sakkaaraam jedha akka waan turii isaatiin an dhufe. Qoshi sakkaaraam ni gimba ganzabee no fayyisaa leellisaa. Kiyaar mee miira keessaa bayyatama miira keessaa bayyatas gabbaaya wal. Siyanii bakka callisi gaama bakka arrabsi. Yaada nama amma saafii dhageeffadha. Laal tokkoffaa irratti jara kenna. Tokkoffaa irratti namni arrabaan namni kamuuyyuu kaagartee shiyaadaa wal qabachiisullee dhiifama wal gaafachiisullee hin jiru. Kiyaar obboleessa kenna. Shamarri arsillee obboleetti kenna. Nuti gudeeda takkarraa baane. Ambi biraa walit dhufee wal arrabsaa hin jiru. Sigalee Oromummaa walit qabna gosummaa biyyummaa ardaa waa meeqa walit qabna jechuudha. Gudeeda takkarraa baane turuu takka nuti. Sigalee garuu immoo kiyaariin kunillee akka obboleessa keessaniitti itti mufachuu dhugaa qabdan isin. Osoo inni isin arrabsin misteek mooyituu fudhattanii itti yoo mufattanii jettan homaa rakkoo takka hin qabu. Sigalee obboleessa keessa waan ta'e waan jaalataniif itti mufattan malee osoo inni nama taraa wayii ta'ee namni abbaa kanaa irraa dubbatu hin jiru. Osoo inni gabbee arrabsaa oole meeqa kam torsee arrabsaa oola. Garuu immoo dhugaa nama takka keessatti ilaaluun bareedaadha. Kiyaar maal akka ta'eetiin arrabsame maaliif akka garteetiin hawaasa kana gabbayee waan kana jechuu ni danda'e dubbiin kun eessarraa ka'ee irraa baafneetiin namuu taratti yaada isaa dubbattanii yaada araara tasgabbii qabu mucaan kunillee akka dhiifama gaafate hawaasni hullee girrigirrii kana keessaa ba'ee ijoolleen teenatuni dhiira fi shamarreen gamaa gamanatti wal qoonnee jechan taane irra waliin jennee bor namni biraa ittiin nu arrabsurra kutaan birallee ittiin waan hun jedhurra nu arra osoo gartee kakutaa biraa wayii gabbeetiin shamara teenya xiqqeessa kataata isinirraa nafnu isin dura gabbaanee dubbanne isin dura gabbaanee deebii deefne akkuma kana duraatetti jechuun ni beeytan siigalee takkaa isinirraa hafnee beenu waan kam keessattuu walitti maqaan nu bade waan ta'eef maqaa waliin nu qaba waan ta'eef kanaafuyyuu nuti hidda dhiiga tokkooti gara walfinnu hin jiru koomantii warri waan hin taane barreessitanillee dhaabadha ammarraa kaasitini yaada keessan immoo taraa dubbadhaati itti kufa abdii jirullee irraa eegalla yaada kee dubbadhu gabaabsi yaada Sume amarra kaasi. Nama narrabsin jeeyin. Tokkoffaa yaada gabaabaa qabu. Qoy taraan teetti miti. Meeqoo abdi. Nama narrabsuun qabu inni amarra. Qoy abdiin haa dubbatu saatii mee taraan ta'ini muyti godhadhu. Tartiiba dubbannu kaa. Dubbadhu abdii. Ena tokkoof irratti kiyaariin jechuudha amma waan nama as jirullee nama bira jirullee abdii akkaataa bira jirtutti waan sun eessarraa akka ka'e silkii biran turre mana kanatti arrabni sun kaka'e. Dhageeffadhu kaas an maal sitti immoo amma fakka kiyaasu ofirraan agarre malee rakkoon kiyaariin guddaan bira jirtu rakkoo kan micaa ammaa kanaafi miti rakkoo hannaatii miti rakkoon kiyaariin bira jirtu rakkoo akka gaafa intala san fuudhee micattii fi san qabuu dadhabee namni arsii jibbee jira micaa inni kana fira argee hin beeku. Akka gaafa siin gabbaatee ijoollee achi tuffattee waa jetteen booda immoo dhiira arsii ta'eetumaan agartee jaartii fi jala qulqul jedhee waan ta'ee kaan ta'ee oomishin jette jedhaa deemuudhaan nu jibbee jira. Namni qiimii kanatti qabaa arrabsaa jira malee rakkoo inni hattuudha rakkoo maalii sanii miti. Inni immoo tan ofirraa argaa hin jiru. Kiyaaran mallee. Ani duraaniin kabajaa hin jaaladhaa ani keessattuu wanni shamarri arsii jibbitu dhiira falmachuu hin dandeenye dhiira jaartiin bulchitu tokko namaa hin fedhu. Sitti fakkaata malee hin fedhan laata. Okay, ajandaan keessan kun isaa kana maqaa godhattan malee waan biraati. Dhimma biraa irraa qabdani. Ilaala ammaa kun ilaala. Qoy haa fixatu yaada bareeda kaasee amma Abdii yaase abdii kiyyaati waan feete yoo jettu wallaahi an akka obboleessa kiyyaas jaaladhallee si kabajallee hin beeyta. Rakkoon kiyya baay'ee dubbii shamarraniittu keessaa buqqee ba'e malee usume abdiin hin jira. An dhiirallee jedhe dubartillee siigale. Hunduma jedhe warra TikTok irraa naarrabsu san jedhe siigale. Abdii deebisa amma yaada bareeda wayii dubbate yaada haarawaa kaase waan nuti irratti ta'abaa jiru kana caalaa bakka madda rakkoo jiru wayii kaase jira. Okay, ayye akkanatti fakkaatee amma yaada abdiin dubbataa jiru kanatti duullee amma gaggeeffamaa jiru kuni kawaa'ee arraba isaa ka ammaa kanaan wal qabatu osoo hin ta'initti akka gaafa inni mucattiisan fuudhe irraa warri arsii jaalataa hin jirru jedhe. Abdii ol deebisa warra mudeetara. Afitatu yaada isaa. Okay, abdii yaada kee fitatu. Mana kee adabatti godhi yoo adabatti chukuru. Namni tokko akka hin buufne mudeetara buutuu keessa bu'uura amma booda abdii namni tokko tuyxanee naan. Dubbaddu yaada kee. Namni takka nan buusina. Okay.
dhageeffadhu usme kiyaar akka gaafa jaartiin isaa akkas jettee isii irratti akkaitti ashkaapacee achi as immoo deebi'eetiin ijoollee arsii arrabse inni onnee ijoollee arsii keessaa bahee ture namni akkanumatti akkana jajja'a malee Allahu alam si galee rakkoon isaa pooyintiin guddaan isa kana itti aansuudhaan immoo ammallee afaan guuttatee reef osoo an mana kee keessa jiru arrabsa jechuudha dhibbaan dhibbatti lafa si galee achi durallee aslii yookaan isa quban qabne aslii isarraa falmatu aslii dubbii kana kaasadhee aslii arrabsaa ture micaallee waa hundatti maal godhellee achirra as kaa'e dubbiin si galee kanaafuyyuu kiyaar sirraa'uu qaba sini galee sirraa'uu qaba kalas rakkoo guddaa qaba kiyaar saniif gabbahee dhiifama gaafachuu qaba viidiyoo dalage kana achi wanni biraa takka hin jiru yaadni kiyya kanuma. Okay, saafii amaanitti kufi yaada bareeda waa hedduu xiinxallee achi keessatti illee saafii amaanitti kufi umarra yaada kennan naantu. Usme kiyya dhageeffadha waan tokkoffaa dubbii arraa haasoinata dabarte dhiisaa yaa jamaa tulkeera. Dubbii dabarte dhiisaa ta arraa haasoinata dhageenye. Dubbii dabarte waan dabarte dabreera. Arra immoo ta ammaa dubbachuu jirra malee waan amma abdiin jedhu kana keessa hin jiru. Ta duraanii duraan. Ta arra immoo waan arra jirra ammallee ka dubbachuu jirru dubbii arra gartee ijoollee miskiinan koomentiitiif hayyoolee teenna haadha teenna abbootii keenya ka arrabse haadha teenna gabbee ka xiqqeesse Kiyaar Bashir gabbee dhiifama nu haa gaafatudha. Bakka naganuma. Wannan barbaadu karraa haasawa malee ka dabre dhiisa bakka gaafa sanillee dhiifama jechisiiftanii bira dabarsitan san dhiisa amma waan jiru ta'in narra jiratan yeroo hundee barbaachisu gadabii itti godhaati. Galatoomi wayitii jaarraa fixatte gara laafuun abdii dhawamu wayitii godhadhooti namni tokko wal jedhu gadabii kooy gadabii itti godhaati nu qaxxaati nu adabaati kooy nu adabaati adabbii isa fakkaatu inshaallah hayyoolee keenya kaarsii bira biyya galee jilbiifatee jecha amma jedhe kanaaf adabamee jechuudha. Kumbula xiyyiisee hayyoolee ta'een sii galee waa haadha siinqee ta'een galee biyyatti jilbiifatee dhiifama jira san gaafachuu danda'uudha qaba. Haga kana kan barbaadu hin beeku dabarteen nama kan hin kabaja hin jaaladhaan yoo Kiyaar Bashir jilbiifatee jedhee galee haadha siinqee arsii warroota kabajamoo gartee namoota jajjaboo san galee jilbiifatee jecha kana dogongoree miidiyaa dubbadhe. Dhiifama naa godhaa jedhee uffata kabajaa bitee haadha siinqee bira dhaabatee jilbiifatee dhiifama hin gaafanne borillee Kiyaar Bashiriituma deebi'aa jechuudha. Mi'eeffateera sii galee mi'eeffateera kaarraba sii galee ajandaa godhachuu barbaada mana ofii ho'ifachuu barbaada jechuudha. Haadha ta'een arrabsaa yeroo hunda gabbee jechuudha godhee nama gaarii miti kun gaarii hin beeynu abbaa barbaadde nyaata nama birrii sitti kenne waa'ee birrii nuun galchuun yeroo hunda gabbaatee haadha ta'een. Yeroo hundi amma durallee yeroo waa jettu hin hambifattu haadha teessan akkas godhaa jetta nama guddaadha garuu ati. Garuu ati biyya galee dhiifama gaafachuu qabaa jiraa jirte walumaa galatti dhiifamni asiin ta'u kan miidiyaa irraa osoo ta'in biyya galee haadha siinqee. Biyya galee asirratti illee gaafatee gajjedhee kumbula bitee uffata kabajaa haadha siinqee kennaa bitee dhiifama gaafachuu danda'uudha qaba. Yoo kanan goone Kiyaar Bashir borullee gaafa manni isaa qorre gabbeetuma waan barbaade godhaa jechuudha nama gabbee borillee isin xiqqeessaa jechuudha. Okay, daqiiqaan kee dhumee jira galatoom. Amma gabbee dhiifama uummata hin gaafataa Kiyaar Bashir yaada gara biyyaa deema yaada biyya keessa guyye koy Kiyaar Bashir bar torbii tokko asoolee torbii tokko biyya olaa irraa maa kibdan maa sobdan maa dhugaa walitti hin danda'a jechuudha kana godhu haga kana fita. Thank you. Yaada addaa dhiyeesse saafilleen Kiyaar Bashir kan miidiyaa irraa osoo hin ta'in dhiifamni isaa haadha siinqee galee ofiisee dhiifama gaafatu jedhe. Profeesar. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. An dubbii ho'isullee hin barbaadu. Dubbii qabxii ijoo jira abdiin dubbatee jira. Wannan dabalu yoo jiraate dhiifama waa gaafachuun bilchina sammuuti malee xiqqeenna miti. Asliin as dura fakkeenya isaa ta'u gaaf tokko gabbee faawolii hojjetee ture. Faawolii sanirratti viidiyoon baay'een namoota sheekotaatiin namoota adda addaatiin hojjetamee arginaan
mistake hojjedhee jiradhee beekee gabbee dhiifama gaafate. Har'a namni hunduu nama isatti haara qabu hin jiru. Maatii ofii faamilii ofii dhiifama gaafachuun immoo si kabachisiisa malee si jaalachiisa malee si hin xiqqeessu. Kana waan ta'eef dhiifama gaafatu. Inni lammaffaa kiyaar bakka fedhe yoo fuudhee niitiin kiyaar intala teenna obboleettii teenna anything waa hunda kenna. Maqaa isii meeshin gochuun qabu yeroo kamuyyuu. Maaliif yoo inni maqaa isii meeshin godhu akkuma amma koomantiin arrabsan kama bollee deebi'anii mucaa osallee arrabsuu danda'an. Sababa kanaaf dhimma ofii qofatti haa godhatu malee namni arra mucaa osan maqaa isii waamaa jiru hin jiru. Gaafas dura irratti duulanii dhiisanii jiranii kabajaadha mana ofii haa eegu. Yoo maqaa isii waame nama biroo osoo hin taane isuma arrabsaa jira jechuudha. Inni sadaffaa warri dhibee kaasu warra koomantii kana nama hundaa anallee nama biroollee namni dhufee cittoo itti hooqee cittoo dhiiga buusisu warra koomantiiti. Si warri koomantii kuni nama tokko yeroo arrabsitan kutaa keessa illee tuisifatta waan ta'eef keessattuu maqaa keessan fuulduratti arsii jettanii meeshin gootanii achii kaatanii nama tuttuuxan kana please kiyaariif qofaaf osoo hin taane nama kamuu jechuudha. Yeroo arrabsitan maqaa kee qofaan fayyadamii nama arrabsi. Kana waan ta'eef kiyaar keenya gurraaniin dhageettaas keessa jirtaa. Mee ati dhiifama uummata kee gaafachuun si haa xiqqeessu. Uummata kee dhiifama godhachuun namaa gadi si haa godhu. Viidiyoo banadhu. Hawaasa kiyya kabajamaa jaalatamaa. Warra koomantiitu miira keessa nagalchee jaraan jedhe malee nammallee hawwata kiyya kabiyyaatii fi kalafaati illee hin jenne dhiifama narraa ta'a bakka dhumate. An kanarraa asaa dheeraan barbaadu. Gara laafo garuu mee haasawaa kiyya sammee rabbiin sodaadhati. Argitanii yoo ka jiraattan taate haasawaa sayyaa Oromoo yaa Arsii. Haawwanni kenna ka dur guftaan isaaniitu akkam gaaddidduu qabaa. Warra harki isaanii dhadhaa ofillee dibatanii nama diban jedhe. Ta'ammaa kunniin kuni TikTok irraa arraba nama dibanii warri TikTok irraa jedha haasaya. Maali fi ummata Arsii walitti qabuu filattan si galee dubbiin abdii cululleen deeme am heessa jira jedhe sun dhugama si galee afmiyyaan achi jira keessan yoo anaasawu si galee afmiyyaan achi ture warra TikTokii irra haasawa jidduu TikTokii Facebook yeroo santaa isa keessa warra TikTokii irra jechaa haasayan si galee malee Arsii guutuun akka ani hin jenne immoo hin beeka namni tokkoon kee ka bakka kana jirtu kun hagaan arsooma kiyyaaf dhaabbadhu hagaan arsooma kiyyarra dhaabbadhu takkittiin teessan hin taane si galee baay'ee an Arsii promote godha nama as jirtan kan hunda keessanuu Arsiitu promote isin godhe an arsooma san si galaa miti brand godhe malee si galee sababa brand ta'ee achi keessaa ba'eef gisee takka kireeditii walii mulqaa kireeditii wayii gochuun hin taatu si galaa miti. Chikonni taab gochuu dhabnallee kinoo takka TikTok irra live irra ilallaala si galee ima deemti. Wallahi faayilii qaba. Kootta irra nu bira bulteettee sagalee faanaa qabde takka. Ani garuu sagalee namaa kanniin kana gadi baasuu hin jaaladhu. Si galee because anoof beekaa akkasitti nan guddannellee akkasitti hin dhalanne si galee. Garuu reef kana teettetiniin naarrabsaa turte intalli takka. Manoofata namaa keessa qataramtee hojjetti bashitaan si galee. Koottuu na bira bulinaan jettee dide wallahi. Asli mataa isaa asoosimsaa yeroo inni ture. Qo'ee afachuu hin fixadhan. Miira keessaa baay'ee. Miira keessaa baay'ee bannaatis dubbii. Miira keessaa baay'ee yoo haasoftu. Lamin indoona takkaalli. Miira keessaa baay'ee beekama. Keessaa baay'ee afachu. Osoo asliin itti haasa'u kiyaarsi bira bulee nan bar kiyaar naman tuqunuma bira bulee jetteen si galee because gizee takka beeta. Like friendship brotherhood waan jedhan hin beeku namni kenna ijoolleen teenna si galee. Teenna jedhi naan jette silaa teessayyuu ansiin jedhus. Anyway, amma garana deebina. Gizee mana galee an viidiyoo waraabee dhiifama hin gaafadha. Garuu viidiyoon kiyya dhiifamaa sun gowwoota jechuu addaggee kobootaa jalatti dhalattee guddatte ta komeenti naarrabsitu takkittii isiin ilaalu. Sii galee. Takkittii teessan ilaalu warra komeenti naarrabsitan. Kiyaar nan beeku jettee atuuyyuun dhokatte sii galee because bifa namaatu tan qabne barti. Okay, Kiyaar.
usme yeroo calqaba live sentisan yeroo calqaba live sentisan sa'aatii 3 turteemi sa ana achi dura makiina sa'a lama oofaa ture gizere fille achi kaasee ilaa amma yeroo ati calqaba sentisan dura sa'a lama konkolaachisaa ture haga amma drive gochaa jira wallahi kiiloomeetira 600 deemaa jira sigale so namni beeta taa'ee bulu arrabsee bulaan tiktookii kun beeta gizee takka value nama dadhabee bulu value nama fuuree bulu beeku beete so kana homaa gochuu hin dandeenyu haga gaafa rabbi beeksisutti badhiifna ammaan doobbi atillee dhiifama hundumti kunu namoonni akka waan an haawwata kenna arsii fi akka waan rakkoo arsooma wajjin qabu taataniitiin natti mufattan baay'ee tokko dhiifama guddaa dhiifama sirritti dhiifama sigale kabraamo video waraabee dhiifama isin gaafadha ta suuraa Jawaar godhatte tana laalan malan hawwi shaashee jette mee amma shaasheen daancha inatti dobbi so wandu batin koya amma jara kenna tokkoffa kiyaar kuno akkuma dhageettanii jettan amma kiyaaratillee afaan bareedan sagalee kaalee namni rekoordaa godhatu afaan bareedan hawaasa agara malee na fudhattanii jettan yoo dogongoree jechi ani isiniin jedhe isinitti dhagaamee ka jedhu taate ani onni irraa kuno dhiifamaa jedhiini isaanillee dhiifamaa jedhaniiti allaqa komantiin badalleen kana booda akkan barroine san booda kiyaarirra tartanii nuu walitti taruu dandeetta waan ta'eef उसमें को वांता को जटानी कोई कियार कसम्मा है जने बामारियां ना माउरत में मच्छी दस बालिश बंगलिया माउरी कसम्मा है आहन थोलो बिले इकरता आतबल